Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Birmaduu Miidiyaa oduu arraaf qopheeffannee qabannee dhiyaanneerra oduu keenya irraas kan isiniif dhiyeessu ani Taliilee Roobaati. Jalqaba irratti matoota oduu keenyaan isinitti hima. Waraanni mootummaa Itoophiyaa aleellaa dirooniidhaan uummata nagaa irratti miidhaa qaqqabsiisuun gabaafame. Aleellaan kun kibba Oromiyaa godina Gujii aanaa Wadaraatti kan raawwatame yommuu ta'u, namoonni 4 aleellaa kanaan ajjeefamaniiru. Dabalataanis waraanni mootummaa Itoophiyaa meeshaalee waraanaa gurguddaa fayyadamuudhaan lammiilee nagaa irratti aleellaa raawwachaa jiraachuun gabaafameera. Barsiisotaa fi barattoota Yuunivarsiitii Wallaggaa irratti waraanni mootummaa Itoophiyaa dhukaasa baneen barsiisaan tokko rasaasaan rukutamuun dhaga'ame. Barsiisotaa fi barattoonni yuunivarsiitichaa hojiif gara Adaamaatti imalaa kan turan akka ta'es eerameera. Gaazexeessituu afaan Oromoo jalqabaa kan taate Aayishaa Ibraahim du'aan boqochuun dhaga'ame. Gaazexeessituun kun raadiyoo afaan Oromoo Moqaadishoo irraa darbaa ture irratti hojjetaa kan turte yommuu ta'u, Torontootti lubbuun ishee darbuutu gabaafame. Mootummaa federaalaa fi TPLF jidduu wal amantaa akka hin jirre himame. Pireesidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ammallee mootummaan federaalaa fi TPLF wal amantaa akka hin qabne dubbatan. Sababa kanaafis liqii bulchiinsi yeroo Tigraay mootummaa federaalaa gaafate dhorkameera. Kunneen matoota oduu keenya irraati. Haga xumuraatti akka nu waliin turtan isin afeera. Gara babal'ina oduutti waliin dabarra. Aleellaa dirooniidhaan mootummaan Itoophiyaa uummata irratti raawwateen lubbuun ilmaan Oromoo darbuun dhaga'ame. Kibba Oromiyaa godina Gujii aanaa Wadaraatti mootummaan Itoophiyaa aleellaa diroonii geggeesseen namoonni nagaa 4 ajjeefamuun gabaafameera. Aleellaan kun guraandhala 13/2024 kan raawwatame yommuu ta'u, aleellaa kanaan miidhaan guddaan qaqqabeera. Oduma kanaan wal qabateen mootummaan Itoophiyaa meeshaalee waraanaa gurguddaa fayyadamuudhaan lammiilee nagaa irratti aleellaa raawwachaa jiraachuun gabaafameera. Humni waraana mootummaa Itoophiyaa kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti meeshaalee waraanaa gurguddaa fayyadamuudhaan namoota nagaa irratti aleellaa raawwachaa akka jiru maddeen keenya himaniiru. Akka odeeffannoon nu qaqqabe mul'isutti kallattii kaaba ba'aatiin raayyaan ittisa biyyaa fi humni addaa Affaar waliin ta'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo balleessina maqaa jedhuun ilmaan Oromoo irratti waraana bananii akka jiran himameera. Akkasumas lixa Shaggar aanaa Jibaatittis haaluma wal fakkaatuun waraanni mootummaa Itoophiyaa namoota nagaa irratti aleellaa raawwachaa jiraachuun gabaafameera. Kibba Oromiyaa godina Gujii aanaa Galaanitti, godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa fi bakkeewwan hedduutti raayyaan ittisa biyyaa meeshaalee waraanaa bakka hawaasni siviilii jirutti fayyadamuun dhorkaa ta'e fayyadamuudhaan miidhaa qaqqabsiisaa akka jiru odeeffanneerra. Meeshaalee waraanaa waraanni mootummaa Itoophiyaa hawaasa keessatti itti fayyadamee miidhaa qaqqabsiisaa jiru kanneen akka Zu-23, taankii fi moortera fa'aa akka ta'e maddeen keenya gabaasaniiru. Barsiisotaa fi barattoota Yuunivarsiitii Wallaggaa dhimma barnootaaf gara Adaamaa imalaa turan irratti humnoonni mootummaa dhukaasa banuudhaan barsiisaa tokko rukutuun gabaafame. Guraandhala 13/2024 ganama barsiisotaa fi barattoota Yuunivarsiitii Wallaggaa muummee ji'ooloojii dhimma barnootaaf gara Adaamaatti erga adeemsa eegalanii booda waraanni mootummaa Itoophiyaa dhukaasa itti banuudhaan barsiisaa yuunivarsiitichaa kan ta'e Dr. Barsiisaa Baqqalaa rasaasaan rukutuun dhaga'ame. Gara Adaamaa imalaa kan turan barsiisonni 6 fi barattoonni 36 magaalaa Naqamtee gadhiisanii ba'anii magaalaa xiqqoo Guutee jedhamtu osoo hin ga'in itti dhukaafamuu maddeen keenya himan. Dhukaasa kanaan barsiisota isaan waliin imalaa turan keessaa Dr. Barsiisaa Baqqalaa mana yaalaa seenuu himanii jiru. Sababni dhukaasa kana akka konkolaataan dhaabbachuu didetti fudhachuun ta'uu kan eeran barattoonni achi keessa turan kanaan dura iddoo sana sakatta'an akka hin turre himanii jiru. Gaazexeessituu Aayishaa Ibraahim Usmaan du'aan addunyaa kanarraa boqotte. Gaazexeessituu jalqabaa raadiyoo afaan Oromoo Moqaadishoo kan taate Aayishaa Ibraahim guraandhala 12 bara 2024 biyya Kaanaadaa magaalaa Torontoo keessatti boqochuu ishee maddeen itti dhiyeenya qaban ibsanii jiru. Aayishaa Ibraahim Oromiyaa Bahaa Kombolchaatti kan dhalatte yoo ta'u, ijoollummaan haadhaa fi abbaa ishee du'aan dhabuun haala rakkisaa keessatti guddatte. Haalli jireenyaa itti ulfaannaan gara Somaaliyaa imaluun carraa argatteen raadiyoo afaan Oromoo Moqaadishoo keessatti hojjetaa turuu ishee seenaan ragaa ba'a. Gaazexeessituu Aayishaa Ibraahim gaazexeessituu jalqabaa afaan Oromoo akka taate himameera.
mootummaa federaalaa fi TPLF jidduu wal amantaan akka hin jirre himame. Paartii naannoo Tigraay bulchu TPLF mootummaa federaalaa Itoophiyaa jidduutti aga ammaa wal amantaan akka hin jirre pirezidaantiin bulchiinsaa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa himan. Obbo Geetaachoon kana kan dubbatan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed fi aangoonni bulchiinsaa yeroo naannoo Tigraay waliigaltee Pretooriyaan booda torban darbe keessa marii geggeessan ilaalchisee miidiyaaf ibsa kennan irratti ture. Bulchaan kun ibsa wiixata kenneen qaamolee lamaan jidduutti wal amantaan dhabamuu fi naannichi rakkoolee dinagdee qabu furuuf gaaffii liqii maallaqaa inni dhiyeesse mootummaa federaalaan fudhatama dhabuu akka sababaatti kaasan. Maallaqni kamuu dhufus hidhannoo hiikachuuf fedhii hin qabdanii raayyaa keessan cimsuu feetu kan jedhu yaada mootummaa federaalaa irraa dhiyaateedha. Qondaaltonni Tigraayis deebii uummanni keenya nagaan akka jiraatu mirkaneessuun ala bakka ta'ee jeequu yookiis fedhii aangoo mootummaa jiddu galeessaa akka hin qabne sirnaan hubachiisuuf yaalleerraa jechuun deebisuu isaanis obbo Geetaachoon himaniiru. Kana malees komiin gama mootummaa federaalaatiin TPLF irratti dhiyaate nu laaffisuuf humnoota biroo waliin hojjettu akkasumas qabeenya Tigraay keessaa bahu gabaa gurraachaan gurgurtu waraana bilisummaa Oromoo deeggartu kan jedhu akka ta'e himan. Aangawoonni Tigraay gama isaaniin komiiwwan mootummaan federaalaa Tigraay dadhabsiisuuf socho'aa jira, tokkummaa keenya diiguuf hojjetaa jira, akkasumas buqqaatonni qeetti akka hin deebine gufuu ta'eera jedhanii dhiyeessuu isaanis bulchaan kun himan. Gama mootummaa federaalaan komii humnoota biroo wajjin hojjettu jechuun irratti dhiyaates akka hin fudhanne bulchaan naannichaa kun himaniiru. Dhimma daldala warqee ilaalchisee karaa seeraan akka gurguramu kaasuun ta'us garuu dhimmi kun namoota dhuunfaan malee mootummaan kan hojjetamu akka hin taane ibsaniiru. Obbo Geetaachoon bu'uura waliigaltee Pretooriyaan dhimmi mootummaan federaalaa raawwachuu hin qabnee fi otoo hin raawwatin hafe dhimma loltoota hidhannoo hiikachiisuu fi deebisanii ijaaruudha jedhan. Humni Tigraay lakkoofsi isaanii 200,000 fi 70,000 ol akka ta'u kaasuun raayyaan kun gara manaatti ni deebi'a taanaan baajanni kana gitu jiraachuu qabaa jedhu. Deebisanii ijaaruun hojiirra akka ooluuf mootummaan federaalaa alarraas ta'ee maallaqa fiduu qabaa jechuun itti gaafatamummaa akka qabu kaasan. Kun hanga hojiirra oolutti yeroo dheeraa waan fudhatuuf kaambii keessa utuma jiranii mootummaan nyaata dhiyeessuu fi itti gaafatamummaa qabaa jedhan. Haa ta'u malee naannoo ji'a tokkoof dhiyeessiin nyaataa kan ture ta'us addaan citeeraa jedhan. Waliigaltee nageenya Pretooriyaa ilaalchisees TPLF mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Ameerikaa fi bakka buutonni gamtaa Afrikaa bakka argamanitti dhiyeenyatti gamaggamni akka geggeeffamu himan. Waraana Tigraayitti uumame hordofee seera qabeessummaa TPLF haqame deebisuuf mootummaa federaalaa wajjin waliigaltee irra ga'amuu fi dhimmoota ijoo biroo irrattis mari'atamuu obbo Geetaachoon ibsaniiru. Obbo Geetaachoon bakkeewwan naannoleen Tigraay fi Amaaraa itti wal falmanitti buqqaatota deebisuuf waliigalanis bakkeewwan kunneenitti riifereendamiin amma geggeeffamuu akka hin dandeenye ibsuu isaanii dubbataniiru. Gama mootummaa federaalaanis ilaalchi dirqamaa riifereendamiin geggeeffamuu qabaa jedhu akka hin jirres ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waraana hamaa waggoota 2 turetti dhuma kan tolche waliigalteen Pretooriyaa mootummaan federaalaa fi bulchiinsi yeroo Tigraay waloon ta'uun injifannoo kan itti galmeessisedha jechuun ibsanii turan. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun keenya guyyaarraaf qindeeffanne kana fakkaata. Waan nu hordoftaniif galatoomaa jechaa nagaan nuuf tura.